رانك تابعت مال ولا ولا oh my goodness حق ما هيدي مال ما هيدي وين دبسة جيك زين دي مدبي ايه ربي ركز وي دمينكو ويلكم برو no sani miti bar ani maki jennaan akkana sobaartu beeke maaliif jennaan Gudura biyo gudura na bibi turra fa ciisun ture bar wallahi yo gudura mai ne turki ke sirri miti iya moge iya o gudura ati faate na bibi dhuguma rabbi ciisun ture wallahi ciisun ture garu bakka haala isin itti natti haasoo itti go'aa gisee natti haasoo itti beek firii taatee natti haasoo cineenni qabtee natti naasoo inni sarchi godhee dhaqee ilaalee gisee ilaalu haa akkasii je qooyi lammaffarrattiin isii harkadha jeetiin bilbili gisee tani si harkadhee garu isii illee dhiisee hayyee harkachuu garuu si harkadhee sin jira ibsichu. Taballaችሁ wallahi nunyaanne akkamitti gad ati isin nyaadheen jira akka ibsaan bilbilu jirutti isin nyaadheen jira dhiisii isin nyaadheen naa sanii miti anatu irratti wal jedhanii dhagaye laal an akkamitti osaa isin harkadhee hin kijibina wallahi osoo bahuu dhabdee sin shakku amuuran jenne isa laa ilaaha illallah waraani nuun gisee haasanaaftanii sobdi jedhee bar yaa bika sanitti na laal waan jedhe dhageeffadhu ni sobdi malee rifattanii jirtan ishi ati dhiisi ibsaan garuu rifattee jirta haqa ati dhiisayyee waan na beeytu waan xiqqaan nan bochisu yaani beeyta ati garuu rifattee jirta maage piraangis godhatte ana isin lachuudha ispiraangisu akka tikijibaa jirtu osoo waan ufiitiin taasa jedheen hayyee hin nyaadhamnee jechuudha amma isin lameenu siniif haa ta'u gartanii gisee haadan sobduu maali kun sobduu sin wayitaatin riba akka nama rafaa jirtuu fakkeessitee takkatti cheenji goota naan booda wanti ati namni riba keessa jiru dafee hin ka'u fiduu hayyee wallahi maasum sambooda barka si dawwal bakka anatti dawwale sambooda baana barka duraan baana sambooda fikir ምናምን ወደረተ ሰን ትንሽ ተነገጥኩና እኮ ዲስ ጋር ሲያከኝ በርሰን ይወርስ መጀመሪያ ፍቅር ነው እኮ ከዱራረቲ ሶብዱ እቴ በረስቴ በረፈም ሶቢን ሲንጀደ ሚሰይ ሲር ኦኬ ሰኒ ባዩ ለመፈረቲ Hey, Magisha. ani boo'icha kan kee irratti jechuudha akka ati piraankiin godhaan ibsaan lammafarratti rifatee jira dhugaa rabbii barta hedduu nan bilbilee bar bakka jechuun rifattee jirta haa hedduu rifatte Wallahi ka piraanki ta'e waan ufiiti. wallahi ati piraanki ta'e lammafarratti ani waan ati barreessu ni beekaa bar maa kaata jirattiin kun ana kan isinii dubbisu qooniin dubbisa ibsa piraanki taabeyaati Maal? oh my goodness haq ma hayte Maal? ma hayte wayin dubbisa jeegisen deemu dhabe Rabbi rakkis wayye damiinako welcome bro no sanii miti bar ani maki jennaan akkana sobaartu beeke maaliif jennaan dhugaa rabbi gudura naa bibi turraa fa ciisuun ture bar wallahi gudura maay neetworkii kee sirrii miti iya moge iya
Guduraa ati faaxeenaa fi biltu dhuguma rabbi ciisuun ture wallahi ciisuun ture garuu bakka haala isiin itti natti haasoftu gaagise natti haasoftu hin beeku firii taatee natti haasoftu cineen niqamtee natti haasofni sarchi godhee hin dhaqee ilaale gisee ilaalu haa akkasii ije qooyi lammaffarrattiin isii harkadha jeetiin bilbili gizeettani si harkadhee garuu isii illee dhiisaa iyyee harkachuu garuu si harkadhee sin jira ibsichu. Makiin an jedhee bar makii yeroo duraan dawwaltu jala kanan jirtu yeroo duraan itti dawwalu jala kanan jirtu booda erga itti haasoo eegalee sarchi gootee yoo nalaatu. Injuru rafuun ture. Injuru ciisuun ture guna bilbil ciisuman ture dusuma dhugaa rabbi mataa na dhukkubu ture. Ati na bilbilaan haasawuma keessatti laayif irra jirti isa jeetin sarchisi godhee. Ati silaa dhugaa ta'e na jirtu. Fiifi. Abiibti Maal jechuun waan akkana taate jedhamtaa bar firaankii Ani si gurgureefi maakiin wallahi na jaalatti. Maakii koo fikirnechi. Maakii koo libbirechi. Maakii koo hullu nagareenichi. Maakii zilaa tashakkimeedhaan. Maakii yaadachi labba. maa Naa hayyamti. Akka jiraa ture osoo anaati hin hayyamuufi akkamitti hayyamti jiraa ture bar. Hambaa isa way garuu nama jaalatu fi hayya. Nama jaalatu fi hayya. Fakkeenyaaf osoo abbaan manaa kiyya yookaan si dhiisamu. Amiina mangistii akkam jirta nagaa. Maan jedhe akkam godhanii dhiisasa. Neetworkii kiyya garuu sirrii jiraa? Amma kun ati kan kee amma baxaabbattee bara amma ishii maal haa godhu jaallu gaman piraankii ta'e amma. Anillee Ay, waan pranking goota isa? maal Anu jedhee inna keenya pranking isa pranking gootani anu uffata uffachuu ture bar. eega anas jedhee araama yoo nyaatan garaan gahatanii jaalfatti nutti illee dawwal jedhee Maal gootee on? dawwaltee baay'atteedha. Akka booda suurri illee naasa'u kana booda kana nyaatonni biyya riifatee maqaa qabatee dawwal maal godhe laata? Inni dhugamaa rifate wallaa barcaa keessa jira. Wayi miskiina duuba akkam gootan duuba amma? Kaasuu dide amma jala. Kaasuu dide wallaa ibsi yaati dawwal. Kaasuu dide jedha. Itti bilbili no isa inni faan Inni ammoo osoo guyyaa guutuullee piraankii godhaa oolte piraankii mataa maal akka ta'e hin beekoni. dhugaa anu gisee meeqa? Wallahi. Inni sobanii. Hunda osoo piraankii godhaa Ittiin bilbilee oolte. sobaa jirtanii mi? Wallahi si jedhama miisajjini na barreesse ergeefi isa waan inni na barreesse. Irrifadhe jedhee wallahi. Okay amma maaltu maal ta'e duuba amma itti himtaniire? Ati bilbilee ibsa. Bilbilee waan sun jedhu laata. Neetworkiin kiyya sirrii miti? Doktor Eesiraa bakka hojii dhagee jiraatu. Ijoollee saayibban isaanii iddoo jira. Waa manya. Waalaikum salaam shaa jechaarta. Miti kaasi. Asi maybe are. Hey. Mangga sedoan visi dah ular tu. Jadi enggak kok. Jadi apa jadi? Kasir. No. Neetworkii maali taaptaap godha malee hirribaan kaani taaptaap godha maali manni kiyya neetworkiin sirriin jiru bar akka beedee neetworkiin sirriidha garuu na bira akkas na agarsiisa. Jadi sebenarnya sinda walte kasih jette. Sirriidha na bira bar sirrii miti naan jabar akkatti billichi jechu jira ayyee taaptaap godha akkas taanaan ayyee damina koo galuutu. Qabaa jira xiqqoo. Itti mul'ata bara. Just ma
ميجا قبعتي وني غوتا أنا سيارة جيت تومي أكثر يا لا لسه في سكة قبع وانجر غوتا مي دتيسن أيه دوباره هذه زينة وعليكم السلام أرقام كنا جيرا بدأ من الجسد بدأ مركان في ندرة ولله جزام في جنة وبتشد دوسرة نجام ناتو كانوا ما يسوع نجام درا نجوا بوان يبتي بوان وانا بيجي بوان ولا بوان tidak ada بوان تسيندت awam baru rambut na kusina na mga kapatid ni sinasun pero mana naman sila June ay pan nito June والله صار بيك قد أهان مني وفافن نفتو يلي كان أحتو نرجع يوم Oh my goodness. وفافن نفتو يلي أنت ستيفن بوي بربو دينا. وفافن نفتو يلي نتو وفانا مني تكتين إنما تبادلتم Oh my goodness. وفافن نفتو يلي سو Oh, Papa needs to kabad. Oh my goodness. أنا سوي مودو كمان جدي كانوا Jecha. Nama tokkoon jedhamu miteera. Jecha miilii kiif jedhamu barkun. أنك جد ايش والله فافن استيقظ ijoolleen ibsaa jalaa kaasuutti duubni kan fuuldurri kee dukkanadhaan माँ क्या करती है ना उसका आप बता कर तो ना कर दो Maalin jeen? jecha mililiki jedhan jettee maal jechuun faafanne tu isii maa waan isiitu wallaahi funaan obboleettii isaa biyyattii gara isaati achi No, if happennistu jecha jedhamurraanee ni barnin gaddi akka malee ka boo'e sanuu bara kan hin boo'e isii ta'eeti bara akka sagalee dhaga'u jee. Hai. Akkamittiin jidduun see daree? fedheetuma jedhisa bakka qallal godhe meeqa mataadhaa jingaa mushlaa jira Haadha karaa jaalfadii loon baasee Haadha Faaxii. ispaaltii jaalfadii loon baasee irra dukkana ibsaa Gubbaraan naa barreessee jaalfadiiloo si erge qabaddu. Qabaddu. Asam isa dhungataa Jaalfadiiloo si erge. ati isa dhungataa artamoo anaan Jaalfadiiloo siif erge jechuun kiyya maastaagashaa. Amma ka ibsaa. I think qamaa jira beek fataa jedhaa jira yaa dachi keessatti qamaa jira Ibsaa gisee hidhii isaa sassa'u. bultii kan jedhii ofii kana bira ta'anaan jetti ijoolleen kun amma kana gubu. Bultii kan dhiigee ofii kana bira ta'anaan jedha. Makii kootu nama afuriin taphannaa Heelan dhuftee. abbaa iskoorii guddaa dhiqata. Eenyuun harkisaaf ta'e? Heelan dhuftee ni galchaa? Cikichikii qabdi moo? Dhaxxaamtuun galchee min barbaada. Habiibti waan akkasii ani gabbaa fi harmii ala oolu san jaarsatee biratti oolu. Dhumaaki Okay, nam sadiin taphannaa qaba. Kaskoorii irra guddaa harkateetu tokkoffaa. Okay guys, amma laali nam sadiin taphannee jechuudha. Ani laa top 1 irra jira inni top 2 3 gartanii amma 45 dursaa jira jechuudha as jalatti skoorii. Yalla tokkoffaa na basa. Hamni teetaan godhaa ibsaa qaxxaa nam ati ergamtuu ibsaatii bagate. ana an bara ችግር የለም እኮ አጎኔ ወል እንደዚህ ነው አንሳ
Maal firaankiin gootanii yoo firaankiin gootanii. Firaankiin gootan. Wallahi akkuma isin bilbilteetti sarchi godhee ilaale gisa ilaalu. Kun laayifii reeshtaa akkasii. Jeeta malee. Ishi. Kabaarish maalii waltaan shirraa wardirii jeegaalichi. Annama waan kiyya tuqun jaaladhu. Sinigalee waan kiyya irratti waraanaa miti inshaallah. Osoo gaara gubbaa beenaan jaa gaaran baa waan kiyya irratti shukutii Oromooti. Shukutii dabar. Shukutii waan kiyya irratti waan namaa tuqun jaaladhu. Waan kiyya namni dura inshaallah. Amma walumaa galatti jalqaba firaankii taate moo hin taaneesi kanaa bar. Jalqaba firaankii goone bas. Simi waan sin jedhu amma isin firaanki sin godhe jettee lafaarti miti. Anammoo akkasiin as jala jirtu jechuun argeera. Isiin bar ergaan itti bilbilee itti haasa'ee geessee booda sarchi goote dura rafaa turte. Wallaahi aziim wallaahi akka isiin nu laalaa jirtu argee jira. Yetim ta'uu argatamaa hidhagii jetti beekta jedhaa jiru. Wallaahi jaalatti jibbi. Dura yeroo jalqabatti biddu rafaa turte. Wallaahi aziim rafaan jirtu warabbal ka'aba. Maaki wansa wallaahi rafaan jirtu. Namni takkatti bar laal. Jettee takkatti matti xiqqoollee hin turre bar. Hirriba keessaa nama akkasii takka hin turre. Kaza ergasii akkuma nama noormaalatti jettee sinaa sun. Innaa dammoo miseeji wayitasiin haasawu akkasii goote. Minsobiin jedhee miseeji ergeefii jira beektaa. Araada yeetiin dabalat yeetiin katamaa hidhageen. Hamma ta'u taphatti jedhu wayii leewaaki. Ana akka hin boonne makiin shakal. Isin jennaan akka makiin hin boonne akka makiin hin shakal. Minsobiin jedhee miseeji ergee malasitti agarsiisa. Wallahi yawwaanish. Wallahi seeraan. Anammoo beekeetuma waan midhiise malee akkasii si dhagaartu si arga. Dhuftee jenni.